Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha. Keessan jajjabeeffadhaa. Like, share godhuu hin dagatina. Akkasumas gama maatii chaanala kanaa warri hin dhufin subscribe godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uudhaan odeeffannoo wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan immoo affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu. Gama maatii chaanala kanaa warri dhufin subscribe godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uudhaan odeeffannoo wayitaawatti bohaaraa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Arsii lixaa aanaa Adaabatti rooba cimaa roobee booda balaa lolaa uumameen qabeenyi guddaan manca'uu. Balaa lolaa kana manneen hedduu fi beeladoonni hedduun akkasumas oomishni hedduun kan manca'e akka ta'e odeeffannoon gamasirraa gabaafame ibsee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waldura dhaabbatanii jiru jedhamee jira. Sababni waldura dhaabbataniif maal akka ta'e bal'inaan odeeffannoo isaa qabannee jirra. Isiniin kenna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma cimee itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo ol aanaa argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii murtee laga Abbayyaa ilaalchisee qaamni kamuu dabarsu biyyi isaanii Masriin calliftee hin laaltu jechuudhaan akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu gabaasni waggaa mirga namooma Ameerikaa Itoophiyaa keessatti ajjeechaan seeraan alaa hiraarsa fi hidhaan jumlaa raawwataa kan jiru akka ta'e ibsee jira. Ajjeechaan seeraan alaa kunis kan raawwatamaa jiru qaama koree nageenyaa jedhamuun akka ta'e ibsee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu isaa wajjinis wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Godina Arsii lixaa aanaa Adaabatti rooba cimaa roobee booda lolaa uumameen miidhaan guddaan qabeenya uummataati irratti dhaqqabuun gabaafamee jira. Tibba kana akkuma guutuu biyyattiitti balaan lolaa miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Kibba lixa Shaggaritti akkasumas lixa Oromiyaa magaalaa Naqqamtetti miidhaa guddaa lubbuu namaatii fi qabeenya irrattis dhaqqabsiisee jira. Haaluma kanaan godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaa ganda baadiyyaa Gadeedoo Gannatii fi akkasumas magaalaa Gadeedoo jedhamtutti rooba cimaa roobeen booda lolaa uumameen miidhaan guddaan qabeenya uummataati irratti dhaqqabee jira. Rooba cimaa guyyaa tokko dura jechuun hagayya 2017 guyyaa sa'a 8 hanga sa'a 11 roobeen lolaan hamaan uumamuun ganda baadiyyaa Gadeedoo Gannatitti ooyiruu qonnaan bultootatii fi akkasumas beeladoota irratti miidhaa kan dhaqqabsiise yoo ta'u magaalaa Geedadoo jedhamtuttis manneen uummataa hedduu qabeenya hedduu wajjin mancaasuu odeeffannoon gamasirra ba'e ibsee jira. Walumaa galatti manneen jireenyaa kuusaa midhaan daldaltoota dhaabbilee mootummaa kanneen akka buufata fayyaa waajjira gandaa manneen barnoota kan biroollee hedduu mancaasuu hojii raawwachiisan magaalaa Gadeedoo obbo Hasan Sheekanaa dubbatanii jiru. Akka obbo Hasan jedhetti gandoota ollaa naannoo magaalaa jiran irratti balaa lolaa dhaqqabeen manneen jireenyaa 267 ta'an keessa seenuun qabeenya hedduu kan mancaase fi akkasumas beeyladoota 47 ol ta'an lolaadhaan kan fudhataman akka ta'e ibsee jira. Akkuma walii galatti miidhaan dhaqqabe ragaa sassaabame irratti hundaa'uudhaan miliyoona 10 ol kan ta'u akka ta'es himamee jira. Walumaa galatti akkuma addunyaatti lolaan bara kana hammaatee kan jiru akka ta'ee fi Ameerikaa, Chaayinaa, Hindii magaalota hedduu irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiru yoo ta'u akkuma biyya keenyattis miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Miidhaa dhaqqabaa jiru kana yaada keessa galchuun uummanni keenya of eeggannoo barbaachisaa ta'e godhuu akka qabdan keessattuu uummanni keenya afaan lagaa jirtan yaa lagaa keessa jirtan of eeggannoo barbaachisu taasisuudhaan balaa dhaqqabuu danda'u hir'isuu akka dandeettan isin yaadachiifna. Oduun itti aanu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waldura dhaabbachuun isaanii dhagahamee jira. Oromiyaa keessa albuuda baasuuf qaamoleen yookaan dhaabbileen garaagaraa hayyama yookaan eeyyama muummicha ministeera Abiy Ahmediin kan bobba'an yoo ta'an Oromiyaa keessa albuuda baasuun eeyyamaa fi beekamtii kennan ala hin ta'u jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dura dhaabbatee jira jedhamee jira. Kunis kan ta'e yookaan sababni kanaa immoo dhiha Oromiyaa Najjootti albuudni koobiliin guddaan tokko kan argame akka ta'e kan ifoomu yoo ta'u albuuda kana nan baasa kan jedhe dhaabbata Askarii jedhamu Awustiraaliyaa irraa yoo ta'u
Gara biraatiin immoo dhaabbanni Chaayinaa yookaan immoo Hoong Koong irraa dhufe tokko hayyama albuuda baasu 3 federaala irraa baafatee naannaa sanitti socho'aa kan jiru yoo ta'u, albuuda kana kan baasu ana federaalli akka albuuda kana baasu naaf hayyamee jira jechuudhaan dhaabbata askaarii jedhamu kana wal dura kan dhaabbatan yoo ta'u, kana irraa kan ka'e federaalli naannoo keenya keessa maaltu isa galche hayyama kennuu aangoo kan itti qabu nuyi jechuudhaan dhaabbanni Oromiyaa Mineral Development kan jedhamu mormee jira. Akkasumas pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessa albuuda baasuuf dhaabbileen hunduu Oromiyaa irraa hayyama argachuu qaban jedhee jira. Yoo kana hin goone tarkaanfii kan fudhatu ta'uu kan beeksise yoo ta'u, tarkaanfileen inni fudhatu tokkoffaa dhaabbata isaanii cufu, lammaffaa hayyama isaanii irraa fudhatu, sadaffaa biyyaa ari'uudha jechuudhaan tarkaanfii kana akka fakkaatu kan fudhatu akka ta'e pirezidaantiin naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Tarkaanfiin inni fudhadha jedhee fi haalli deemaa jiru kun immoo kallattii lamaan laalamee jira. Tokko ija shakkiitiin kan laalame yoo ta'u, inni kunis diraamaa isaanii ta'inna. Diraamaa tapha siyaasatii fi ajandaa haaraa uumuuf uummataaf gadi kennuuf yaada wayitaa jechuudhaan yaada kan kennan yoo jiraatan akka sababaatti kan dhiyeessan Shimallis Abdiisaa waan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad godhi jedheen malee kan hin goone waan ta'eef kana godhuu hin danda'u jechuudhaan ragaa kan dhiyeessan. Oduun itti aanu caasan bulchiinsa mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan aanaalee garaagaraa keessatti wal shakkuudhaan mana hidhatti wal guuraa kan jiran akka ta'e dhagahamee jira. Wal shakkuun isaanii kunis kan uumame bakka waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'uu fi haleellaa irratti ciminaan raawwataa jirutti akka ta'e kan himame yoo ta'u, haaluma kana kibba lixa shaggarii fi dhiha Oromiyaa akkasumas kibba baha Oromiyaa aanaa xiyyootti akka ta'e odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa bahan ibsanii jiru. Haaluma kanaan kibba bahaa Arsii bahaa aanaa xiyyootti caasaan mootummaa wal shakkuudhaan mana hidhatti kan wal guurte akka ta'e dhagahamee jira. Sababni hidhatti wal guuruu isaanis waraanni bilisummaa Oromoo aanicha keessa kan socho'an akka ta'e kan himame yoo ta'u, aanaa xiyyoo ganda Abbusaaraa Alkoo iddoo addaa Boggii jedhamutti mana hidhatti kan wal guuran akka ta'e dhagahamee jira. Akkasumas abbaa gadaa tokkos kan hidhan yoo ta'u, abbaa gadaa Abbitti Bariisoo Dhibboo jedhamu osoo ati maal hojjattu waraanni bilisummaa Oromoo aanaa keenya keessa socho'a jechuudhaan reebicha erga irratti raawwatanii booda mana hidhatti darbatanii jiru jedhamee jira. Akkasumas qaamoleen kunneen namoota baadiyyaarraa gara magaalaa dhufaa jiran woboon itti fakkaatu magaalaa seena jechuudhaan kan dhooggaa jiran akka ta'e, akkasumas namoota hedduu gara duubatti yoo deebisan namoota hedduu qabuudhaan ilaalcha adda qabda jechuudhaan mallaqa hedduu irraa saamaa kan gadhiisan akka ta'es beekamee jira yookaan odeeffannoon achirraa ba'e ibsee jira. Gochi kun immoo kan raawwate magaalaa Goljaa jedhamutti akka ta'es himamee jira. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa gara Afrikaa kibbaa imalaa turan 200 ol ta'an Maalaawitti qabamuun mana hidhaa turan gara biyyaa deebifamanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Maalaawitti seeraan ala godaananii rakkoo keessa turan 210 torban tokko keessatti biyyatti deebisuu beeksisee jira. Ministeerichi godaantota kana gargaarsa gamtaa mootummoota jaarmaya dhimma godaantota IOM waliin ta'uudhaan akka ta'e ibsee jira. Warreen biyyatti deebifaman kunneen namoota seeraan ala mooyyaaleedhaan biyyaa bahanii Keenyaa fi Taanzaaniyaa qaxxaamuruun gara Afrikaa kibbaa imalaa turan daandiirratti eegdota daangaa Maalaawitiin kan qabaman akka ta'es ministeerichi beeksisee jira. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa deebifaman kunneen waggoota hedduu mana hidhaa Maalaawii keessatti rakkachaa kan turan yoo ta'an, tumsa IOM akkasumas mootummaa Maalaawii fi sarara daandii xayyaara Itoophiyaatiin biyyatti deebifamanii jiru jedhee jira ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa. Yeroo ammaa kana akkuma addunyaatittuu lammiileen biyya ofii irraa baqatuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamaa jiran lammiilee Itoophiyaa kan ta'an yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa haalli mijataan biyya keessatti dhabamu, haalli nageenyaa rakkoo keessa seenu kanarraa ka'uudhaan baqaaf of kennanii rakkoo hamaaf saaxilamaa kan jiranii fi abdii kutatuun lubbuu fi jireenya isaanii rakkoo hamaaf saaxilaa kan jiran akka ta'e ifoomee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argatu kan itti fufe akka ta'e yoo beeksisu, ammas bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo kan argate akka ta'e beeksisee jira.
Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaatti tibbana fuufteedhaan bakkoota garaagaraatti aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa guyyaa kaleessa hagayya 12/2025 aanaa shanan koolutti haleellaa humnoota mootummaa irratti akka raawwate beeksisee jira. Aanaa shanan kooluu ganda Tulluu Qaraaroo iddoo addaa Quphannee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin alaa akka taasise odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Har'as loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oolee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oole kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo kan argate akka ta'e beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduu gara biraatiin mootummaan Bilxiginnaa loltoota jaalsanyiifaa wajjin harka kennatan hedduu gara mana hidhaa galchaa kan ture yoo ta'u ammas bifa haaraan gara mana hidhaatti guuraa jira jedhamee jira. Loltoota kanneen kana dura kallattii garaagaraatiin tooftaalee garaagaraa itti fayyadamuun kan mana hidhaatti guuraa kaan immoo rakkoo garaagaraa irraan gahuun hiraarsaa kan turan akka ture heddummoo lubbuu kan galaafatan yoo ta'u ammatti immoo loltoota kana hundarraa hafan hunda isaaniitu gara mana hidhaatti guuraa kan jiran akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahan ibsaa jiru. Sababni isaas hedduun isaanii iccitii jaalmarroodhaaf dabarsaa jiru kan jedhu yoo ta'u inni lammaffaan immoo hedduun isaanii jaalmarroodhaan magaalota garaagaraa keessatti ijaaramuudhaan nurratti hojjetaa jiru jechuudhaan shakkuudhaan kan ta'e akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa irra ba'e ibsee jira. Oduun itti aanu murtee laga Abbayyaa ilaalchisee qaamni kamuu dabarsu Masriin calliftee hin laaltu jechuudhaan Abdulfattah Alsiisii pirezidaantiin Masrii akeekkachiisee jira. Akkasumas Masriin fayyadama bishaan Abbayyaa irratti qabdu dabarsitee hin kennitu jedhee jira. Daawwannaa guyyaa sadiitiif kan Kaayiroo seenan pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni wajjin marii erga geggeessanii booda pirezidaantiin Masrii Alsiisiin haasaa taasiseen bishaan waliigala laga Abbayyaa keessaa burqu keessaa meetiri kiiyubiin 1,600 ol waggaatti bosona lafa caffee hurkaa fi lafa seenuun kan qisaasu akka ta'e ibsee jira. Itti dabaluunis bishaan waliigala yaa Abbayyaa lameen irraa yaa'ee biyyoota danuu addaan kutee dhufu keessaa kan Suudaanii fi Masrii dhaqqabu bishaan kiiyubikii meetira biliyeena 85 qofa akka ta'e eeruun dhibbeenta bishaan Abbayyaa burqu keessaa harka 4 yookaan parsantii 4 qofa jedhee jira. Akkasumas ga'ee bishaan Masrii kana akkanumaan dhiisuun utubaa jireenya Masrii guutuudha erga jedhee booda biyyi isaanii burqaa bishaanii biroo waan hin qabneef ta'us dabalataan dubbatee jira yookaan ibsee jira. Itti dabaluunis Masriin biyyoota bishaan Abbayyaa keessa qaxxaamuru mirga itti fayyadamuu ni kabajji yoo jedhu gama madda anniisaa elektiriikaaf akkasumas qonnaa fi tajaajila kan biraatiifis haa oolfatan garuu hamma bishaan Masriin argattutti bu'uu hin qaban jedhee jira. Oduun itti aanu gabaasni waggaa mirga namooma Ameerikaa Itoophiyaatti ajjechaan seeraan alaa hiraarsaa fi hidhaan jumlaa raawwatamaa jira jedhee jira. Gabaasni ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi qabiinsa mirga namoomaa irratti waggaan bahu gabaasa 2024 ifoomsee jira. Gabaasa kana irratti Itoophiyaa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan qaamolee nageenya mootummaatiin raawwatamaa akka jiran akkasumas kanneen sabaa wal waraansi bakka hedduutti gaggeeffamee jira jechuudhaan ifoomsee jira. Gabaasawwan qorannoo dhaabbilee mirga namoomaa garaagaraa irraa kan akka Amnesty International, Human Rights Watch, Komishinii Mirgoota Namoomaa Gamtaa Mootummoota, Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akkasumas dhaabbilee miidiyaa walabaa irraa walitti qabuudhaan kan qindaa'e gabaasni ministeera dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaa keessatti yakkaawwan ajjeechaa seeraan alaa hiraarsa hidhaa jumlaa ugguruun nama hidhanii dhoksu akkasumas dhiibbawwan mirgaawwan yaada ofii ibsachuu fi gurmaa'u irra jiru akkuma itti fufetti jira jedhee jira. Gabaasni ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi akkasumas humnoonni poolisii naannoo Oromiyaa keessatti bakkeewwan rakkoowwan nagaa mudatanitti tarkaanfii gara jabummaa jiraattota irratti fudhachuu ibsee jira. Akka fakkeenyatti dhaabbanni oduu Reuters gurraandhala 13 naannoo Oromiyaatti kan hundaa'e qaamni koree nageenyaa jedhamu yakkaawwan akka ajjechaa seeraan alaa hiraarsuu fi hidhuu raawwachuu
kan gabaasee ture eeree jira. Kanaanis koreen kun gosa saba xixiqqoo hordoftoota amantii fi miseensota paartii mormitoota irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan ifoomsee jira. Akka fakkeenyatti ajjecha aangawaa adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqitti raawwatamee ture kaasee jira. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa ajjechana aangawaa kana akka qoratamu gaafatus hanga yoona qorannoon ajjechaa kana ilaalchisee bu'aan qorannoo ifoome akka hin jirres ibsee jira. Walumaa galatti Itoophiyaan dhiittaa mirga namooma hamaa fi rakkoo nageenyaa hamaa keessatti kuftee akka jirtus ifoomsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nu tura.